Obboleettiin koo mucaa adaadaa kootiif deesse. Ashamaa akkam jirtu? Hordoftoonni Caaliituu bakka jirtanitti nageenyi isinii haa baay'atu. Warreen mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiiwwan koo viidiyoo kana like gochuun jalqabaan isiniin jedha. Har'amee seenaa addaa obboleewwanii tokko isinii qabeen dhufe. Haga dhumaatti na wajjin tura. Egaa seenaan kun dhuguma biyya keenya keessatti wantoonni akkasii ni uumamees beekaa laata jennee mana keenya keessa deebinee akka of yaadannu kan nu taasisudha. Haga dhumaatti na wajjin tura. Yeroodhaaf maqaa keenya dha'uu hin barbaadu. Kan itti dhalanne godina Shawaa Kaabatti. Ammaaf kan jiraannu biyya Ambaa keessa. Egaa nuti ijoollee baadiyyaa taanee ijoollummaa keenyatti wanta humni keenya danda'uun maatii keenya qarqaaraa haala bareedaa ta'een kan maatii keenya wajjin guddannedha. Barnoota keenyas kutaa 1 hanga 8 mana barumsaa naannawaa keenyatti argamutti barachaa turre. Naannawaa keenyatti amala qabeeyyii taanee kan beekamnuu fi akkasumas maatiiwwan keenyallee namoota gaarii naannawaa keenyaa keessaa isaan tokko turani. Egaa barnoota keenya kutaa 8ffaa xumurree gara magaalaatti gallee akka kutaa 9ffaa barannu nu taasisan. Aniif obboleettiin koo umuriin keenya baay'ee walirraan siqu. Haa ta'uuti garuu ani qixisuu ishiiti. Egaa gaafa gara baadiyyaarraa magaalatti gallu kophaa keenyan turre kan gara magaalaatti dhufne. Akka carraa ta'ee mucaan adaadaa keenyas barnootaan faana xumuree gara magaalaatti yeroo dhufnutti mana tokko keessa akka jiraannuuf maatiin keenya bakka tokkotti mana nuu kireessanii akka jiraannu nu taasisan. Nutis amalaan hedduu gaarii, hedduu kan wal jaalannu, kan walitti dhiyaannu turre. Obboleessa keenya kanas baay'ee kabajna, baay'ee jaalanna. Namoonni biroon illee akkam wal jaalattuu jedhanii aga nutti naaffan dirasitti wal jaalachaa turre. Haa ta'u egaa yeroo maatii ofirraa ba'anii jiraatan wantoonni adda addaa nama mudachuu danda'u. Akkasumas immoo akkuma jecha naannawaa keenyaa akka jabbii haadha jalaa baatee inni jedhamu sunis wanta mul'atu fakkaata. Otuma kanaan jirru haala bareedaadhaan jiraachaa maatii keenyas dhaqnee ilaalaa barnoota keenyas hordofaa osoo jirru gidduutti garuu wanta uumameen beeku haala obboleettii kootii fi obboleessa koo kanaa xiqqoo jijjiiramaa dhufe. Namoonni gibbii nuti itti galluullee ijoolleen kun dhuguma obbolaadhaa jedhanii yeroo isaan guunguman nan dhaga'a. Ani immoo dafeen garaa hammaadhas nan mufadhas ture. Yoon dubbadhe waan biraa fakkaata. Namni maal ta'ee obbolaadhaan maal jedhee akkana jedha. Obbolaa ta'uu keenya yoo waan biraatiin wallaalan bifa keenyan illee gargar hin baafatanii jedheetaniin qophaa haasaa deema. Garuu isaanitti himu ani nan dhaga'a. Ani yeroo hundumaa qophaa koon taa'a. Isaan garuu daqiiqaa tokkoof illee wal biraan hafan yoo hala ba'an yoo manatti deebi'an yeroo hundumaa yeroo qayyabatan waliin ta'u ture. Ani immoo waa hundumarrattuu qophaa koon filadha ture. Kanarraayis kan ka'ee namoonni akkasitti shakkuu laata jedhee keessa koos nan amansiisa. Akka carraa ta'e immoo bakki nuti jiraannu baay'ee namaan baay'atee waan jiruuf egaa bakka namni baay'ate kun wantoonni adda addaa jiraachuu waanuma jiru jedheen of amansiisee jiraachaa ture. Otuman jedhuu garuu ofuma kootillee wantoota adda addaa isaan irratti shakkuun jammare. Haa ta'u nan shakke malee ofii kootiifis yaa Waaqayyo naaf dhiisi cubbuu maaliifan yaadaa obboleessa keenya hoonnisoo jedheetaniin deebisee immoo kadhannaa taasisa ture. Egaa inni namni jedhee fi inni ani sodaadhes hin hafne turi bulii keessa guyyaa tokko waan addaa wayiin arge. Wanta addaa kunis maalidha kan jedhu yoon isinitti himu guyyaa tokko akka tasaa mataan koo na dhukkubee nan ciise. Halkanni ture yeroon isaa hirribnis qaqqabaa jira. Yeroo kanatti akkuma nama mugee hirriba hamaa keessa jiru of fakkeessitanii korroofaa ture. Yeroo kanatti ture irbaata hojjetaa turte obboleettiin koos isheenis irbaata gidduutti dhiistee taa'anii haasa'uu jalqabanii. Akka carraas egaa bakki ciisa keenyas tokkuma waan ta'eef dhufanii na bukkee ciisan. Ani fuula koo gara girgiddaatti achi garagallee waanan jiruuf isaaniif mugeera se'anii
waan addaa sagalee addaa dhaga'uun jammare jechoota addaa gurra koo keessa nam'uu jammaran waan hin dubbadhu wallaalee maaloo yaadachee na liqimsi maaloo yaa samii na fudhadhu jechuun jalqabe. Egaa dacheenis saatii sanatti nama fudhatu samiinis ol lama fudhatu waan hin dubbadhu wallaalee afaan koo gad ukkaamsee imimmaan koo gadi naquun jammare. Yaa Waaqayyo kuni dhugumaa laata jedheen of gaafachuu jalqabe. Otuman jedhuu daqiiqawwan muraasan booda ka'anii irbaata isaanii nyaachuu jalqaban. Yeroo kanatti innis akkas jedheeni mucayyoo kana kaasi mi'a nyaattu beelofteerti ta'a jedheen. Isheenis lakki ishiinoo mugdee jirti lakki haa ciistu mataanis waan dhukkubuuf jettee deebisteef isaaniif waan hundumtuu dhokataatti fakkaate. Ani garuu hin mugne waan hin mugi isaanitti fakkaate soban mugee ture. Egaa halkanichis na bari'uu dide waan hin dubbadhus na wallaalee ganama ka'een gadi ba'e gara akkan jiru wayiitti magaala qarqara deemeen taa'e aduu keessa taa'ee boo'ee imimmaan koo fixadhee yaa Waaqayyo wantin argeef dhaga'e kun dhugaadhumaa jedhee Waaqayyoon gaafachuun jalqabe. Egaa maal godhu ree waan hamaa dhufe tokko kadhannaan dabarsanii yookaan immoo marii taasisanii mariisisu. Anis xiqqoo daa'imummaan na mo'attee isaanittis baasee dubbachuu dhiisetan yoo dhaga'ames maatiin keenyas wal ajjeesu yookaan immoo namoonni bukkee isaanii jiraannu kunillee maal nuun jedhu jedheetuman keessuma kootti obse. Otuma kanaan jirru barnoonni keenyas kan kutaa salgaffaa xumuramee amma gara biyyaa deemuu kaane. Egaa barnoota keenya kutaa salgaffaa xumurree gara biyyaa galle. Gara biyyaa ji'a gannaa maatii keenya gargaaruu jalqabne. Yeroo kanattis mucaan kunis mana keenya ni dhufaa nutis mana isaanii ni dhaqna ture. Ana garuu fuulli koo akka durii naniifu keessi koo nan gammadu namni hundumtuu mucayyoon kun maal taate maa jijjiiramte magaalatti gallaanii jedhanii gaaffii adda addaa naa kaasu maaltu beeka dhibee garaa koo. Isaan garuu wantoota adda addaati isaan irraa mul'ata ture. Nama hubatee isaan ilaaleef akka haadhaaf abbaa manaa malee akka obbolaatti wallaaluu dagataniiru. Innis ishii malee ishiinis isa malee jechuu jalqabaniiru. Haa ta'u guyyaa tokko mana raadaa kootis sirna wayii jira buluu deemne achittillee waan hin yaadamne wayii tanin arge. An hordoffiin koo yeroo mara isaanumarra waan ta'eef waan adda addaan isaan irratti arga ture. Isaanis jabeessanii na eeggatu ana garuu na eeggatanii na jalaa hin ba'an ture. Otuma kanaan jirru keessa kootti dhoksee Waaqayyoonis gungummiin gaafachaa tureetan jiini keenya gannaas xumuramtee gara barnoota keenyatti dachaane. Yoon qophaa koon gala jedhe yookaan immoo inni nu biraa adeemu jedhe maatiin keenya ammas wanta addaa keessa galu maqaan abbaa keenyaa abbaan keenya kabajamaan kunis biyya isaa keessatti salphataa yookiin immoo wal ajjeesuu ni jedhu ammas gaaffii cimaa waan natti ta'eef of kadheetuman jiraachuu filadhe. Salphina isa booda deemuu natti hin beekamne waan ta'eef. Otuma kanaan jirru barnoota keenya kutaa kurnaffaatti fufne an ammas gaddumaanin jiraadha. Keessi koo erga guyyaa gaafa sanaatii gammachuu argatee hin beeku. Egaa ammas manuma duratti jiraannu sanatti deebine waan ta'eef gungummiin namootaa daran itti cimeera. Namoonnis gibbiitti ni baay'atu waan ta'eef isaan yeroo hundumaa wal hammatanii ba'u galu. Jarri kun maalumaa jedhu naa hundumaa ni gungumu. Kan isaan itti caalu immoo yeroo dhumna arganidha kan inni aaru keessa. Amma fuulli ishii yeroo inni shamarran faana haasa'u ni jijjiirama dubbiin ishiis adda ta'a yeroo sanatti qabdees gibbiidhaa fuutee ba'uu jalqabde. Yaa Rabbi maal na agarsiista jedheetuman gungumaa jiraadha. Egaa barnoota keenya kutaa kurnaffaa kanas otuma jennuu walakkaan geenye. Otoo kanaan jirru ka'eetanin jedhe yaanni tokko sammuu koo keessa dhufe waan kana arguus dhaga'uu mannaa asii deemee biyya kanaa of baasee of ajjeesuu laata waan jedhuun ofitti murteesse. Otoon kanaan jiruu ture guyyaa tokko mana barumsaa deemetan innaan achii deebi'u obboleettiin koo kun qoricha dhugdee namoonni yaa'anii iyyaa jiru. Anis yeroon dhufu obboleettiin koo maal akka taate hin barre garuu ola seenee maaltu ta'e jedhee hiyyee boo'ee lafaan of reebee yeroon isaan gaafadhutti bukkee ishii bakkee ishiin ciistetti akka ishiin qoricha dhugdee ciistuun arge. Anis waan hin ta'uu wallaalee lafaaniin of reebe yaa Rabbi maaltu ta'en jedhe haadhoo koo maaltu na jalaa tuqen jedhe keessa kootti deebisee isa shakkuun jalqabe.
Otuma jennuu gaa namoonni waan jiraniif kaasanii gara mana yaalaa geessan. Mana yaalattis qorichi sun keessaa nam'e. Maatiin keenyas ni dhufanii maaltu uumame jedhan. Waan uumame hin beeknu garuu kana ta'uu qofa argine jenna. Isheenis wanta uumame baastee nutti hin himanne. Gaafannees kana caala ishii dhiphisuu manna dhiisnetuma nutti hafuu wayya jennee of amansiisna. Ana garuu keessa koo shakkiin guutamteerti. Waatu uumame laata jedheetuman deddeebisee of gaafadha. Otuma jennuu mana yaalatis nuu baatee maatiinis egaa jiruu biyyaati mitiiree nutti gatanii galanii hojii isaanii itti fufanii bilbilumaan hordofanii nu gaafatu turan. Isheenis wayyooftee gara barnoota ishiititti deebite. Egaa amma wanta addaa akka uumame wanti hin beeku hin jiru. Isheenis baaftee nama biraa yookiin immoo anattis wanti isheen natti himte hin jiru ture. Anis tasallee kana yaanne otuman jedhuu naga'eera amma bakka kana booda waatu jira yookaan immoo waatu uumame yookiin waatu uumamaa jira jedhee yeroo hundumaa of gaafadha ture. Osuma kanaan jirru ji'oonni keenyas xumuramaa jiru. Qormaanni biyyoolessaas amma nutti adeemaa jira. Qormaata biyyoolessaa keenyas haalumaan qayyabannee qormaaticha otoo hin qoramin garuu ji'oota 2 dursaa guyyaa tokko balbala fuuldura teessi ture. Haalli ishee natti jijjiirame. Mucayyoon kun maal taate jedheen of gaafachuu jammare. Hangafa koos waan taateefis amma kana addatti bu'ee ishii waa gaafachuun hedduu natti ulfaata. Garuu qaamni ishii babal'ateen ishii argame. Ulfa akka taate garuu tasayyuu irraan beekamu. Qaamni ishii kan duris qaamni ishii bal'oo ta'ullee babal'attee babbareeddee jirti. Innaa deemtu of qabdi. Waan adda addaa irratti hubachuun jalqabe. Tasa ulfooftee laata? Gaafiin reefu sammuu koo keessatti dhiyaachuu jalqabu malee tasumallee akka ishiin kanatti seentee kuni qaqqabee hin yaannen ture. Egaa guyyaa 2 sana duratti wanta addaa erga natti dhaga'ameen booda balbala dura tooshiin teessuun gatee bahe. Gara lagaa deemetan ijoollee wajjin uffata miiccadheen dhufe. Yeroo ani dhufutti bakka sanaa kaatee jirti. Ammas guyyaa lammataa guyyaa gabaa ture. Anis gara gabaa deemuun barbaade. Ani deemuu kootiin dura garuu innii fi isheen na dursanii deeman. Yeroo ani ture ijoollee bakka sana jiran faana gabaa deemuuf bahuu karaa gubbaatti natti dhufan. Innis bukkeetti na waame gabaa biyya galeetan dhufa. Meegaa nagaan naa turi naan jedhee deeme. Haalli koo isaan irraa fagaateera waan ta'eef amma kanas walitti dhiyaachuu dhiisneerra. Maaliifillee jedhanii nan gaafatan. Anis tole nagaan gali jedheen bira darbe. Gabaa koo qaqqabee ijoollee faana takka kokkolfee yeroo dhufutti yeroon barri saaqu mana hin jirtu turte. Mucayyoon ollaa keenyaa hedduu kan nutti siqtu wayii na waamtee eessa dhaqxee garaan na ciniina naan jettee baate. Loomii wayii fidadha naan jettee deemte. Argitee yeroo ishiin naan jettu lakkanoon argine jedheen ijoollee wajjin oole sana bira deemee misaa koo nyaadheen akkasuma isaan bukkee xiqqoo aduu waan tureefan gadi ciise. Yeroo kanatti daqiiqawwan muraasa booda obboleettiin ishii gibbii kana keessa jirti jechuudhaan namoonni haasa'uu jalqaban. Tasa gurra koon alitti anis utaaleen alajjadhe. Obboleettii wanti jedhamu kun anumaa jedhee yeroon alajjadhutti qabanii naan deeman. Namni naan deemuu malee kanatu ta'e naan jedhu tokko hin jiru. Anas obboleettii koo konkolaatatu dha'ee miti jedheen akka maraatu iyyaatan deema. Zim jedhi naan jechuu malee kana taate mee kan naan jedhu hin jiru. Tole egaa bakka ishiin jirtu sana gaafa na qaqqabsiisan ishiin fuula ishii na dhofkattee mucaa adii wayii ciistee jirtuun arge lafaanin of rukute ofiin wallaale. Turtii amma ta'ee booda yeroo na kaasanittis deebitee na laaluu dadhabde. Anis dubbiin dadhabe nan maraadhe waan hin dubbadhu wallaale. Yaa Rabbi kuni dhugumaan jedhe ofiin gaafadhe. Namoonnis qabanii teessisanii na tasgabbeessan. Namoota gurguddoon bakka sana waan jiraniif qabanii na gorsan. Intala koo kuni waan uumamuudha. Isin eessaa dhuftan barattoota jedhanii gaafii natti baay'isan. Anis sagalee koo imimmaan hin guutameen wal maksiisetan nuti ijoollee baadiyyaa barnoota fassofneedha. Kuni ta'uusaan beektuu jedhanii gaafa na gaafatan tasumallee hin beeku jedheen isaanii deebise. Ati oo maal taataaf obboleettii isheeti. Gaafiin kunis hedduu na gaddisiisa ture. Egaa mucaa koo jedhan armeen kun
Dacheen kun waa hedduu baattee deemti. Dubartiinis akkasuma yaa mucaa koo hin boo'in anaa anuu sii gaddeera bakka kee ba'aa kana baachuun hedduu ulfaata. Kanaafuu callisi wanta uumame kanammoo itti gammadi. Otoo ishiin duuteeyyis duuteerti kana caala gammadda. Kun immoo gammachuudha waan ta'eef callisi mucaa koo. Egaa amma namoota kana faana gara manaa deemati. Booddee immoo galgala bira siifaa fidanii naan jedhanii na gorsanii na biraa deebi'an. Anis ija ishee achitti ilaaluu dadhabeen gara manaatti deebi'e. Ergan gara manaa galeeyyis homaa gochuu hin dandeenye taa'ee boo'uu maqaa warra keenyaa sana qofa yaaduu maatiin keenya maal wal godhu laa kun kan uumame hoo silaa isumarraayi jedhee gaaffiidhaan of guggubuu malee waa tokko raawwachuu hin dandeenye. Namoonni naannawaa jiran mana sisirreessanii halkan bira ishii nuu fidanii manatti gatanii. Namoonni nu bukkee jiran buna danfisuudhaan mana ho'isuu jalqaban. Ani taa'een yaadan gubadha. Yaadni hedduu na gubu kunis maatiin keenya maal jedhu laata, maal ta'u laata, maal wal godhu laata isa jedhu sana malee isa biraan turre wanti na gubu kun. Egaa yeroo kanatti ture. Namoonni na bukkee jiran sunis mucaa koo gara biyyaatti bilbili maatii keessanitti himaa waan uumamuun beekamu. Namni lubbuu lama baatee kophaa isaatuu ni rakkata hedduu rakkisaa waan ta'eef daddafii bilbilii itti minaan jechuu jalqaban. Ani garuu gonkumayyuu gara warra kootitti dhageessisuu hin barbaanne ture. Maaliif haatiif abbaan koollee tasa wal ajjeesuu danda'uu laata? Wanti uumamuun beekamu jedheen sodaa hedduun guutame. Egaa har'a guyyaa tokko bulleerra. Erga bullee ganama ka'een yaaduu jalqabe. Ba'een goodaa keessa taa'uu jalqabe. Namni deebii naa deebisu hin jiru. Innis biyya galee dhufuu dide. Bilbila isaan bilbile. Bilbila isaa hin kaasu ture. Egaa maalan godharee yaa rabbati furmaata ta'e. Ani maatii kootis mee maatii koo waamee asitti tasa abbaan koos ishee ajjeesuu danda'a jedheetaniin dhiise. Gidduu kanatti mucayyoon dhukkubsatte gaafa mana yaalaa geessinu akka hospitaala ciistu nutti himanii. Anis guyyoota 7 barnoota koo gateetan ishii wajjin achi ciisaa ture. Innis gidduu kanatti dhufee ishii ilaalee maallaqa harka jirullee natti kennee eessaa dhufe maaltu ta'e jedhee gaafin inni gaafate yookiin inni deebise tokko hin jiru ture. Anaafis gochisaa kun hedduu gaafii natti ta'a ture. Obseetuman jiraadhe aga ishiin achii baatutti achitti jiraachisee baasee manaan ga'een ani barnoota kootti fufee barachuu jalqabe. Tole egaa otuma kanaan jirruu barnoonni keenyas amma qormaanni biyyoolessaa waan qaqqabeef qoramuun dirqama nutti ta'a. Gidduu kanatti warroonni gibbii sanatti jiraannu namoonni gurguddoon keessaa na waamanii gaafii yookiin gorsaan itti fufan. Maaliif akkas goote? Maatii kee maaliif dhoksite? Boru maal gootu? Waan dhokatee hafuu miti jechuudhaan gaafii adda addaa nutti dhiyeessuu jalqaban. Yeroo kanatti an abbaa kooti tasuma waan kana himuu hin barbaadu. Yoo dhagaa wal ajjeesu jedheetaniin deebisaafii ture. Wanti kun eessaa dhufe ati hin beektaa jedhanii yeroo na gaafatanitti illee ani waanan beekuun qabu garuu maatii keenyaaf gaarii miti isheefis akkasuma jedheen isaan deebisaa ture. Yeroo kanatti egaa dubartiin ollaa sana jiraattu baatee gaafii tokko na gaafatte. Gaafichis akkas ture. Mucaa koo erga diddee erga warri koo nagahin jette. Mucaan dhalatte kunis jiraachuu qabdi du'uu hin qabdu obboleettiin keessa akkasuma. Kanaaf dhaabbanni guddisa daa'immanii waan jiruuf ishiinis daa'imman kana achitti kennitee kaatee qormaata ishii haa qoramtu naan jette. Anis hedduun gammade ishiittis nan hime ishiin tasallee duubatti hin jenne fuutee itti kennite. Walii galtee keenya sadanii mucayyoo kanatti kenninee nuti sadanuu deemnee qormaata keenya biyyoolessaa qoramnee isheenis jajjabaattee nama fayyaa fakkaattee gara biyyaa deemne. Egaa achitti illee ilaalanii namni irraa baranamtu hin jiru ture. Mucaan kunis achitti ji'a muraasaaf gara biyya keessaa erga turte nutis dhokannee erga laalaa turreen booda gara biyya alaatti akka deemsisan nutti himani. Sana booddee fulbaana irratti qormaanni biyyoolessaa nu sadanuuf akka carraa ta'ee nuuf hin dhufne ture. Egaa nutis hin qayyabanne waan ta'eef qormaatichatti homaa waan gaddinu hin qabnu ture. Maal goonaree carraadha jennee isheen kolleejjii jalqabde. Ani immoo hin barbaadu jedheetaniin kara biyya Arabaa yaaluu jalqabe.
Abbaan koos lakki yaa mucaa koo hin deeminii obboleettii kee faana baradhu jedhee otumanni na gorsu didee deemuu qaban jedhe. Har'ammoo boru dubbiin kun dhagahamee maatiin koos wal ajjeesa jedheetaniin gaaffiidhaan waadamaa jiraachaa ture. Otoo gaafiin kun hin mul'atin yookiin dubbiin kun alatti hin bahiniin anis gara biyya Arabaa deeme. Yaa Waaqayyo galatan jedhe keessi koo na boqote. Isheenif innis kolleejjii barata ture. Achumatti itti fufanii wajjiniin barnoota isaanii itti fufanii jiru. Ani biyya Arabaa dhufee hojjechuun jalqabe. Ergan dhufee waggaa fi ji'a 6 tureen booda ishiis gara koottan fudhadhe. Fedha ishee hin turre anatu jajjabeessee koottu jedhee malee tarii yoo dubbiin kun dhagahamte dubbiin dhoksaa waan hin qabneef abbaan koo tasa ishee ajjeesaa waan jedhu nan sodaadha waan ta'eef ishees kakkaasee gara kan akka barnoota kuttee dhuftuun taasise. Egaan waggoota 3 hojjedhee xumureen gara biyya koo gale. Isheen yeroo sanaaf asumatti hafte turte. Ergan galeen booda har'ammoo boru waa'ee sanaa natti kaasuu yaa Rabbi jedhee yaadaan waadamaa tureeyyu. Homtuu natti hin kaasne. Turtii ji'a 2 booda gara mana jalqaba tureetti deebi'een hojii kootti fufe. Isheen garuu hagammaatti tasumallee hin galle. Amma dubbii keessa yoo dhaga'u maatiin keenya dubbii sana akka dhaga'aniin dhagaye. Egaa kaleessan sodaan koo isa kana ture. Garuu hagammaatti isaan kaasanii nan gaafanne. Ani kaayyoon koo ammarraa gara biyya kootii galee jireenya jiraachuu waan ta'eef dubbiin kun immoo dhagahame. Gaafan galee maal jedheetan ija abbaa kootitti mul'adha jedheen yaadaan waadamaa jira. Ishiifillee aga kana akka koo madaas hin taane akka koos gaafii ishiitti hin taane callistee jiraatti. Yoon barbaades biyya kootti galuun dhiisa maaltu dhufa? Waan jedhu wayii keessa ishee amansiistee jirti. Ani garuu yaa obboloota koo yaadaan gubachaan jira. Maal jedheetan biyya keenya san, biyya kabajamaaf jaalatamaa san, biyya ija jaalalaatiin nu laalu sana keessatti dubbii kana dhoksee waggaa hamma kanaa jiraadhee gala. Ija abbaa kootii haadha kootii maal jedheetan ilaala. Maal jedheetanis dhugaasaa isaanitti hima jedheen keessi koo waadamaa jira. Dhugaasaa baaseen isaanitti himamoo jalqaba hanga dhumaatti dhokseetuma nan hin beeku bakka dhufee jedheenii jiraadha moo maaliin ta'a? Deebisee alaadha yaa hiriyoota koo sagalee kana dhaggeeffattanii nuun jetti obboleettiin keenya. Egaa seenaa ajaa'ibaati. Dhugumatti hundumti keenyaa jiraanneerra, baranneerra, argineerra. Kunin jira obbolaaf obbolaa irratti jennee amanuu garuu xiqqoo ni ulfaata. Hundumti keessanuu yaada keessan kaa'aa fi galatoomaa turtii gaarii.